Allahu Akbar 2000 wallahi hayawaxani. TikTokerii ta'eeti kuma dhibba followers osoo qabu guyyaa koo qabu deemtu. Double tap tap Allah ijaachuu tap tap arguudha. Itti fufaan yaa deemsiin harkaa badu jira osoo namni nama mul'isu. Akka naannoo keenyaatti famous jedhame. TikTokeroonni bakka baay'ee jiran ijoolleen Oromoo hin jirti waan taateef bakka tokkotti mari'ataniiti wal guddisuu qabu. Maqaan koo Jamaal Ahmed jedhama. Magaalaa Ajjee keessatti dhaladhee kan guddadhe yoo ta'u, karaa TikTok kiyyaatiin ammoo Shamsuu jedhee banadheetiin uummata kiyya tajaajila jechuudha. Carraan ilma namaa kun hin beekamu waan ta'eef yaa'u namni dandeettii baay'ee qaba waan ta'eef dandeettii kiyya kanaan hin bahe. Eega baheen booda ammoo qophii wayii irratti waamamee affeerameetiin Maastar Nuraddiin Usmaan eebba wiirtuu leenjii teekwaandoo irratti na waamanii achirratti barataallee waan ta'eef achi gubbaa beetiin loqoda naannoo sanii kana mul'isee agarsiisee naan namni bakka baay'ee na dinqisiifate. Sumaanaha wanti kun aadaa na baasuullee danda'ame jedhee tan gara TikTokitti jijjiiree Shamsuu jedhama. Akkamiin moggaafte jira akkamitti moggaafte? Yaa'u tasa ijoolleen naannoo keenyaa yoo loqoda kana jijjiiruuf ta'u akka Shamsuun ta'e naan jedhan. Akka Shamsuun ta'e osuma jedhan Shamsuu ta'e. Ati osoo TikToker ta'uu baatte maal taate? TikToker osoo ta'uu baadhe osoo yaa'u ani yaadni kiyya fiilmii hin hojjedha artistii ta'ee yaaditu. Inni akkamitti gara TikTokitti seente? Akkitti seene yeroo jalqabaatiif silkii xixiqqoodhaan yaalaa ture. Silkii xixiqqoon yaaleeti vaayiraalii ol naan bahu. Al takka ammoo hiriyaa kiyya Sufiyaan Shee Sultaan irraa moobaayila jabaa qaba waan ta'eef viidiyoo kiyya waraabee gadhiisee baay'ee takka namni hordofuu jalqabe. Ka isaatiin gadhiisee namni baay'ee hordofee jennaan kama isaatiin fayyadamee booda irratti ammoo silkii bitadhee kiyyatti deebi'e. Isas bitee ofoo bitee. Sistarii alaa qaba. Isitu naa bitee. Hojii kee hordofammoo silkii waan bitattee si hordofarree? Hojii kiyya hordofanii. Hordofaa kana ammoo amma eega ta'e wanti kun jajjabaachuu babal'achuu qaba jedheeti silkii bitadhee. Achi maqaa kiyyatti hin deebisee Sufiyaan Shee Sultaan kan jedhu san Sufal Habashii ture duraaniin maqaan. Achi boodaan Shamsuu kan jedhu kanatti deebise. Namni tokko viidiyoon kiyya naa mul'achuu dhabe wanti jedhuuf viidiyoo ennaa hojjetan waan xiraatii qabu tokkoon hojjechuu qaba. Waan bakka baay'ee takka midhaasee midhaaginaan agarsiisu tokkoon osoo hojjetanii waan bareedaa barbaada uummanni keenya. Waan bareedaa ammoo waan bareedaan hojjetan. Silkii kana duraan 3,500 bitadhee isaan hojjedhaa ture. Silkii sanii ennaa hojjedhu dhugaa torbaaniin laayikii 5 6 hagan argadha. Sanuu bakka akka naannoo keenyaatti famous jedhame. Akkas ture. Hiriyootuma keefaati laayiksii. Hiriyoonni kiyya hin jirani. Hiriyoonni kiyya arfan takka hin jirani. Isaanumatu itti hima bakka Abubakar, Dolchee, Abdurrahman, Wandi daddafaa ka laayikii naa godha jedhana. Amma post godhe yoo jedhuun isaan daddafanii post naa godha. Laayikii naa godhanii kanit ennaa sarri poostii kanallee hin beeknu. Itti laayikii bichaatu qanii dhiisan. Koomantii wanni kokkolfitu istiikayyoo nu ergan bakka gammachuu guddaan nu dhaga'ama. Isaanumatu laayikii naa godha. Viidiyoo jalqaba poostii goote yaadattaa? Yaadadha. Viidiyoo yeroo jalqabaatiif poostii godhe mana kophee seenee kophee gaafadhe. Gaafannaan hin jira naan jedheetiin kopheen kun meeqa jennaan birrii 2,000 naan jedhe. Naan jennaan 500 naa dabali finna kiyya sii fida jedhee kophee daa'immanii waan ta'eef mucaa sii fiduu 500 naa dabalta jedheen wuddii ta'e jechuudhaaf jechuudha. Akkasitti vaayiraalii ol dhaabe. Akkamitti jetteen jecha sanii jenna? Assalaamu alaikum jedheen. Wa alaikum salaam.
እስቲ የልጅ ነገር ጫማ አንጣ እስቲ። እሺ እንቆጴስ ስንት ዋጋው ስንት ነው? 2000 ብር። አላሁ አክበር 2000 ወላሂ አያዋጣኝ። ልጅቷን ላምጣልህ በአላህ ወላሂ ልጅቷን ላምጣልህና 500 ብር ጨምርልኝ ጀዴኒ በቃ ቪዲዮ ሰኒኔ ወላሂ አጋምት ሲላል ለቤት ያው ኩማ ዲበሸን አላለን ኩማ ዲበሸን ጀቾኒ አካ ገንዳ አካ ናኖ ከናት ቲሚት ባኤ ተከላለመ የሬቹ በቃ ኡመኒ ዋንኬ ዱበቹ ጀልቀብ ያ ታበሰን ዋንኬ ዱበቹ ጀመረን ቁባን ነሙዲሱ ኤበን በቃ ጉያ ዴምሲን አርካ በዱ ጀራው ሰው ምንም ነሙዲሱ ሙጫ ከነ ሰው መጀዳ ገዳናን ከላለን አንገኒ ኦላናን ሰው ገዳናን ከንዳለሜ ቪዲዮ ገርጋርሳ ወይቲ ሙጫ ሊቢያatti hidhamee ture tokko dhiyoo kana hojjedhee fi hin laallamne osoo laallamee fi ammoo bareeda ture. Olaanaan ammoo hin jira kalistiroo tokko xaxarageen keeti birrii kaxarageen birrii 40 kaqalamii birrii 20 naan jedhee birrii walumaa gala birrii 40 na gaafatee jennaan bakka gurguriitii 20 naaf jedheen kophee maa ana didaa barbaade kopheen tiyyaa ganin agasin baaftumaaf 40 na gaafattee dheede asine yeroo hedduu maallaqa irratti mormiin ka hojjetu amma kaaraakterii san hojirra olchaartamoo simatu manumatti akkasuma akkasillee akkasii mitillee yaa maallaqni karaa ba'uuntu jira karaan baaniintu jira. Maallaqni karaan ba'uuni karaa kami nama tokko yoo gargaaranillee yoo ofii nyaata illee homaan ta'u maallaqa amma akka arganii namni 4,000 fi 5,000 surree bitataa godhatu kana hin jaaladha natti hin tolu maallaqa dhabee osoo hin ta'in osoo maqabuu jechuudha maafi maallaqni sun akkam akka ta'e akka dhufe osoo abbaan sun beekee jiraateeti surree takka 3,000 fi 4,000 hin bitatu. Mo ani hin baasallee hin baasullee nyaata irratti hin baasa waan ittiin bashannanu tokko irratti hin baasa garuu salphatti ammoo waan wayii akkanatti hin baasa jechuun natti ulfaata. Kaaraakterii hojjetu irraa iyyuu baratteerta hin baradhe hin baradhe gara tiiviitti erga dhuftee booda maal si fayyadini maallaqa osoo hin ta'in yaa maallaqni akkasumallee miti maallaqaan walitti hin dhufu namaa walitti dhufe nama baay'ee wal baradhe namni na beeke ana immoo sa'aatii kana keessatti qabeenyi ilma namaa yaa ummata naaf ammoo qabeenyi kiyya ummata kiyya akka kiyyatti kan namaan beeku kanaaf namaa wal na barsiise nama baay'ee wal na barsiise artistoota baay'een baradhe nama baay'een baradhe natti tole gammachuu guddaa keessa jiru dhugaa. Ijoolleen hedduunis madda galii godhatanii irratti hojjetaa jiran. Ati hangam irraa argatte? Maal irraa argatte? Yaa'u ani wanti irraa argadhe waan xiqqoodha. Xiqqoon jedhamtu namni babballeessallee akkuma galiin jiru baasiin illee jira waan ta'eef yaa'u maallaqa baay'ee irraa fayyadamu. Amma 50,000 amma 40,000 siinuu sa'a kana harkan jirtu. Hin bada kana waan ta'eef. Maatiin kee taa'ee yoo ilaalu viidiyoo kee maal si'a? Maatiin kiyya yeroo ilaalu yeroo jalqabaatii fi harmeetu alamitu shurarooba baay'ee takka bakka na dinqisiifatanii kun ilma kiyyaa jedhaniis innaa amma naggalu na laalaan akka olfan siin bakka Allah akbar ani mana inni hojjedha eega hojii hojjedheen booda sireesiyaan bakki hojiitii fi bakki kun garagara waan ta'eef akka ati achitti taphattu kana yoo asitti illee taphatte ammoo namni xiqqoo gan nama buusa nama tuffata kanaaf sireesii ta'ee deemu bakka yoo manatti illee galu sireesii kitaaba tokko hin bana hin dubbisa silkiin tuttu'a hin ba'a yeroo tokko ammoo na'uma kolfisiisuuf jedhanii viidiyoo keenyatti agarsiisa. Namni tokko ammoo bilbilee viidiyoo keenyatti qaba. Allahu akbar ka jedhu kan na dhageessanii maqaanii. Alhamdulillah. Mee amma yoo raabdu
akkamitti waraabda? Ofumaaf waraabdamuu, kaameraamaanii qabdamuu, iddoo filatamuu akkamitti waraabdamu? Yaa sa'aallee hin filadha. Sa'aatiillee filadhee iddoollee hin filadha. Kaameraamaanii osoo hin ta'in kaameraamaanii miti. Kaameraamaanii jechuun namatti ulfaata. Maafi waan baay'ee naa ta'eera waan ta'eef Sufiyaan Sultaan waan baay'ee naa ta'eera waan ta'eef kaameraamaanii qofaa miti. Maanaajara kiyyallee obboleessa kiyyallee obboleessa naaf. Kanaaf iddoollee hin filadha. Isatu na waraaba. Isatu edit illee godha. Isatu post illee godha. Mee hojii kana keessatti maaltu si mudate? Wanti na mudate hin jira. Ani ennaa laayivii irra seenu Oromiffan dubbadhu. Akka Oromoo ta'e yoo na beekan hin tolu waan ta'eef jedhee Oromiffan dubbadhu. Amaariffuma qofa takka afaan Amaariffa jira. Faamilii taap dabil taap ba'allaa ijaachuu taap arguudha. Itti fufaan yoo itti fufu tokko yoo ollaa kenna dhufeeti. Ende jamsa naan jedhe. Salaam alaikum naan jedhe. Waalaikum salaam jedhe. Nagaa akka wayni akka Oromoo ta'een beekame jedheeti. Oromiffaan deebisee miree. Ije achiin bakka asii. Amma konfidensii waan dubbachuu qabaa miree asii gara Shaashmannee kana ol beeti. Guraagichoo bilbilee naan rabse. Naan rabsee naani. Eessa jirte dheen? Maaf naan rabsite eessa jirte naani? Yoo itti dhaqu bakka inni dhokatee naan rabsaara. Yoo akkana isa argee haga isa argee ammoo itti dhaqe. Itti dhaqee maaf naan rabsite naan fiigee na jala mana wiisee. Mana wiisee haga inni ba'uuf makiinaa san bira dhaabadhee eegeenii maaf naan rabsite naan si naan rabsee naan jedhe. Yaa'u mana rabsine in kakatee nutti kakatee naan dhiiseen. Yaa'u yennaa isaa illee ammoo waa wayii isa godhaaf osoo hin ta'in namni baay'een amma koomantii irratti nama arrabsa. Dhugaa amma Jibriil osoo ati waa wayii dalagdee ka jaalatu parsantii muraasa. Akkuma sana ammoo ka jibbu illee jiraata. Garuu ka jibbu sun koomantii irra nama arrabsa malee qaamaan nama takka dhaqunnamee hin beeku. Kanaa achi. Dhimma dhuunfaan godhu dhimma hojiiti. Dhimma hojiiti. Kun amma dhimma dhuunfaati. Kan bilbilaa kun dhimma dhuunfaati. Bilbileeti kootu gadi ba'ee gaafa namaan jedhe ammoo kun dhimma dhuunfaati. Ka koomantii ammoo dhimma hojiiti. Na arrabsu. Akkana gootee akkas gootee. Mee gaafni ani osoo TikTokitti dabalamuu baadhee jettee gaaffii jira. Hin jiree. Gaafni ani TikTokitti dabalamuu baadhee wanti yoo jedheef artistii waan rakkatuun se'en. Ani waan artistii illee rakkatuun seene waan xiqqoof namni TikTokarii kun bakka baalaaftii cimaa wayii se'an. Baalaaftii cimaa bakka. TikTokarii ta'eeti 100,000 followers osoo qabu guyyaa qoo qabu deemtu jira. Bakka osoo dhiisee maal qaba kana? Maali? Amma garaa duwwaan viidiyoo hojjedhaa jedha bakka. Waan akkasiiti. Gaafni itti gammadde gaarii fidee. Gaafni ani itti gammade gaafa ani jiraata Ajjeeti. Ajjeen kiiloomeetira 32 gara Shaashmannee hin dhufe. Dhufeeti namni baay'een haa naan jedhe. An nama haganallee waan qabuun se'u qaba. Namni waan na beeku illee se'u achumatti bakka namni yoo akkana na isu kan waan na beekaniif qaaqanii jedha. Eegaan bakka gara Shaashmannee kana dhufeen booda namni baay'een shamsuu jedhaati na dubbisee naan wanti sun faayidaa qabdi. Kaaffee wayii fayyadameeti abbaa kaaffee sanitti naa kaffale. Dhabee osoo hin ta'in anillee qabaadheetuma seene isatu naa kaffale. Namni nama fayyadaadha sammuu keessatti jaalalaa fi kabaja naaf kenne waan ta'eef hin jaaladhe baay'ee achumaan itti fufe. Akka guyyaa rakkoo sana osoo ta'e ittiin fufu. Mee beeksisa jettee jirta TikTok irratti yoo hojjette gaafa jalqabaa beeksisa akkamii jirti? Yeroo jalqabaatiif ani beeksisa nigdi baankii daldala Itoophiyaan hojjedhe. Aga hojjedhe birrii maallaqa xiqqoo naa kaffalan. Yaa maanaajarri ani hojii keetiin natti tola. Hojii keetiin natti tola waan ta'eef
an birrii kiyyarraa kaasee sii kennaa lama manaan jedhee 13,000 naa kenna. Galii miree natti tole an birrii jaaladha waan ta'eef. Guyyaa birriin 13,000 suni na harkaa bulee tokko irriba hin rafne guyyaa sana. Ka'aati birrii san laakkaa'aati. Ka'aa birrii san laakkaa'aati garagala. Achiin guyyaa tokko ammoo asitti hojjedhe mana TV hojjedhe. Inni sirii bareeda laallame. Nama miliyoona tokkoo fi tuqaa tokko laallame bareeda. Guddaa meeqaan hojjettu? Hin hojjenne. Bakka guddaan 13. Hin hojjenne beeksisan hojjenne. Beeksisa uummanni keenya nama hojjechiisu. Osoo nu hojjechiisanii ammoo bareeda jechuun namni tokko an akkanumaanuu beekama jedha. An akkanumaanuu beekama jedha. Miidiyaan amma sa'aatii kana keessatti miidiyaan baay'ee takka nama gargaara. Nama rakkatellee miidiyaatu gargaara. Karaa miidiyaatiin namni biyya alaa irraa birrii ergaa gargaara. Miidiyaan ammoo namni oomishaa fi oomishtummaa ittiin beeksifate nama sanillee bareeda nama beeksisa hojjeteef sanillee bareeda. Naafillee galiidha. Isaafillee akkuma san galiidha. Aytiimmoo bismillah. Bata. አንተ አሁን ጋዜጠኛ ነህ ምንድን ነው? አይ ጋዜጠኛ ኮሜዲያን ጋዜጠኛ አንተ ነህ። ቦታ እንቀየር። ሚዲያ irra warroonni laayivii irra seenaniiti giiftii garaagaraa guuranii jiranii. Kennaan sun ammoo nama tokko irraa qofa kan kennamu miti. Kennaan nama garaagaraa irraa kennama waan ta'eef yoo walitti kuufameef faayidaa isaaniif qabaata. Kan waamanii harkaan kennan caalaa ammoo achirratti yoo kennaniif maqaa qabaata. Kanaaf giiftaroonni baay'een nama laayivii seenuuf giiftii kennanii kana jechuun ammoo isaan jajjabeessaaran akka isaan hojii isaa irra jabaatanii itti fufan godha wanti kun. Inni biraa ammoo faayidaan isaa faayidaan giiftarticha sanii giiftii ennaa kennu kana doolaaraan mansaaramaaf. Doolaaraan ennaa mansaaramu kana in sharafamaadhaaf waan ta'eef birrii guddatu harka gaha. Akkasiin faayidaa qabaachuu danda'a. Waliin hojjechuu irratti ni akkamii amma dargaggeessi iddoo garaagaraa jiranii osoo walitti deebi'anii amma waan amma jenne kana walitti darbanii kahanii ol guddisuun viidiyoo xiqqaa irraa gara guddaatti guddisuun tartiibni guddinaa kan hin dhufa jettaa. Jechuun an amma egaa asirratti qophii kanarratti dhiyaadhee sobuun barbaadu. Dhugaa jirtu dubbachuu wayya. Namni keenya waliin guddisu wanti jedhuuf maaliifi anam osoo mucaan tokko akkuma kiyya jalqabee osoo lafaa dhufaan tokko natti dhufee maal jedhaani mucaan kun na taruuf ta'a. Mucaa kana gadi buusuu qaba. Gadi kuffisuu qaba jedha. Osoo isa ammoo osooma isa laalu kabiraa wayii ka isan geenne na taruu danda'a. Kanaaf tiktokaroonni bakka baay'ee jiran ijoolleen Oromoo hin jirti waan taateef bakka tokkotti mari'ataniiti wal guddisuu qaban. Aartii amma tiktokar jechuun aartii guddina aartiiti. Aartii guddisaadhaan taayilantii isaanii kana uummatatti agarsiisaati kolfiisaa tabsiisaa ka'a aartii kunillee kennaadha waan ta'eef isa kana waliin ta'anii osoo guddisanii bareeda tokko ta'anii. Kana booda hoomee Shamsuun maali karoorri isaa eessatti eeggatu? Karoorri yoo rabbi jedhee filmiin dalagaa karaa aartii kana guddisuun barbaada. Ammallee filmiin barreessee kaayeruun jira. Osoo danda'ameeti ispoonsarri jiraate hojjedheetiin galmaaniin gaa'ee dhiyaata. Amma booda filmii hojjedhee dhiyaateera. Dhumarraa namoonni galateeffatoo jiran. Yaa'u jalqaba rabbii sadarkaa kana naan gahe sadarkaa kanaan nagee alhamdulillah rabbil alamin. Itti aansuudhaan ammoo harmeetu alamitu bushuraa rooba aduu qorra rooba osoo hin jedhin hojjetanii na nyaachiftee na obaafteeti na barsiiftee haganaan na baafte galateeffachuun barbaada. Galanni yaa'u galatoom jedheetuma fixuuf hin barbaadu kan isin ganaa jazaan isinirra jira waan ta'eef. Itti aansuudhaan Sufiyaan Shee Sultaan
fi obboleewwan koo Nagaatu Ahmed, Damuuzee Ahmed fi hiriyoota koo Abubakar, Wandii, Doolchee fi ijoolleen baay'een takkan jiranii isaan galatoomfachuun barbaada. Abdurrahmaan illee ni jira. Kanaaf galanni kiyyaa ganaa isaan galatoomfachuun barbaada. Turtiin wajjin gooteef galatoom. Isinillee galatoomaa ulfaadhaa jajjabaadhaa isiniin cinaa jirraa isin jedha galatoomaa.